Taa'in ajjeese yeroo rasaasan irra dhaabbatu dhorkine jechuudha. Ajjeesin jenneeni lubbuu akkatti hin baasin jenneeni. Hogguu duraa kamii walii galtaniiti ati teessee horiitti kan nu dandeesse. Biyya keessatti Oromoon diinaan dararamaa jirti. Warroota abbaa garaa warroota diina jala deemaniin Oromoon biyya keessatti hayyootaa fi artiistoota bebbeekamoo ofii dhabaati jirti. Biyyoota alaa keessatti biyyoota ollaa keessatti Oromoon baqatanii gaarreen garagaraa keessatti galuudhaan rasaasa bitatanii mataa ofiitii wal ajjeesaa, wal nyaachisaa, wal ficcisiisaa jirtu. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isinaa dhaqqabuun isiniin jedha aan mootii miidiyaadha. Mootii miidiyaadhaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa, warroonni duraan maatii keenya turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Guyyaa har'aa oduu ajaa'ibaa wanta Yamanii fi Suudii jidduutti Oromoon walirratti dalagaa jirtu dubbii qabatamaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nafaana turaan affeerraa kooti. Viidiyoolee gaggabaabaa hedduu nama ajaa'ibsiisan jidduudhaan isiniif galcha. Anis yaada mataa kiyyaa isiniif dhiyeessa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan. Egaa akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaaletti Yaman fi Suudii Arabiyaa jidduutti gaarreen gurguddoo hedduutu jiru. Gaarreen gurguddoo jiran kana keessatti Oromoon gandaan kutaan naannoodhaan wal qoqqoodanii gurmaahanii rasaasa bitatanii bombii bitatanii kilaashiiwwan garagaraa bitachuudhaan Yaman fi Suudii jidduutti daldala garagaraa adeemsisu. Daldalli isaan adeemsisan kun maa inni? Daldaloota garagaraati adeemsisuun meeshaa waraanaa Yaman irraa bitanii Suudii galchuudhaan shabaaba Suudiitti meeshaa waraanaa gurguruu, ashiisha yookaan diraaga garagaraa Yaman irraa fidanii Suudiitti gurguruu, akkasumas shamarran Oromoodhaa shamarran Itoophiyaa biyyarraa fidanii shabaaba Suudiitti gurguruudha. Daldala kana biraaf kanaan wal qabate dhugaatii garagaraa hedduu kamriidhaan Suudii seenuun hin hayyamamne Yaman irraa fuudhuudhaan Suudii seensisanii gatii qaaliidhaan shabaaba Suudiitti gurguratu. Kana kan dalagan naannoodhaan walii galanii ijoolleen naannoo Harargee akka Harargeetti, ijoolleen Arsii akka Arsiitti, ijoolleen Walloo akka Wallootti gurmaa'aniiti naannootti rasaasa bitatanii poolisa mataa isaanii godhachuudhaan gurmaaniiti dalagaa kana dalagu. Yeroo taariba Yaman irraa fidan irratti wallolu. Taariba jechuun ijoollee kontiroobaandii Oromoodhaa warra karaa hin beekne Yaman irraa fuudhanii Suudii isin geessina jechuudhaan mallaqa guddaa gatii guddaa irratti qabachuudhaan warra kafaluu hin dandeenye rasaasaan gaara keessatti rukutaniiti ajjeesutti jiru. Wanti nama ajaa'ibu shamarran Oromoo warra karaa kana deeman qabaniiti gaara keessatti gudeeduu akka fedhanitti itti taphachuu, warroota mallaqa kafalan hin qabne achitti uf biratti bifa jaartiitiin namni tokko shamara 4 hanga 10 jaartii godhateeti gaara kana keessatti itti taphachuutti jiru. Iddoo ilma namaatii miti bineensi bosonaallee galuu hin dandeenye kanatti shamarran Oromoo daa'imman waa tokko hin beekne qaxalee biyyarraa baqatanii gara Suudii deemna jechuudhaan Yaman qaxxaamuranii ol dabruudhaaf dhufan irratti rakkooleen garagaraa adeemsifamaati jira. Yoo bifa hin qabaanne yoo tarii bareeda hin taane biyyarraa hanga mana gurgurchiisanii yookaan lafa gurgurchiisanii gatii isaan kafaluu hin dandeenye kafalchiisuudhaan yoo kana hin goone Suudiitti walii galanii hanga waggaa 4-5tti kontiraata isaaniif akka dalagan gochaati jiru. Kana kan dalagu Oromoodha. Oromotu Oromoo irratti taphataa jira. Biyya keessatti hayyoonni Oromoo miidhamaa jiru, rakkataa jiru, gudeedamaati jiru, ajjeefamaati jiru, biyyarraa baqataatu jiru. Oromoon roorroo dadhabee karaa deemu dhabee Somaalee qaxxaamuruudhaan Yaman bahara qaxxaamuree Yaman seenee Suudii dalagachuudhaaf deemu ilmaan Oromoo rasaasa bitatanii gaara keessa taa'aniin rakkoon hangana hin jedhamne irra gayaati jira. Kun har'a kan eegalee miti, waggaa 10 fi 15 ni ta'a jechaadha. Anguma barri dabaluun gurmuu jabeeffatanii meeshaa rasaasa bitatanii akka
waraana biyya eeguutti akka waraana daangaa eeguutti achitti walgaanii ta'anii ilmaan Oromoo karaa san yaa'an qabuudhaan dirqamatti mallaqa humna isaaniitii ol irraa fuudhaati jiru. Kanaaf ragaan viidiyoolee garagaraa qabna. Amma duras irratti dubbataa turre amma sanga dandeenneen saaxila baafna. Oromoon kanarraa barachuudha qaba. Karaa deemtan hunda keessatti ilaallattanii laallachaa deemuun dirqama keessani. Viidiyoo tokkoon isinii seensisee deebi'a ammas na faana tura. Okay, tartiiba naa seega. Waan si godhaniif kana ammoo gacha. Shabaqaatti badde. Woo eenyu maqaan kee? Abdul Qanni eenyuti sagalee ol fudhu? Abdulqanii Shariif wanda nama teessee bakka tana miidhamtee bakka tana jirtuuf maali? Yaa Khalifa Abdullahi yaa Damanaa inni sun maal keessa duraan irraa damanaa taateef? yaa nama gandaati nama gandaati obboleessetti amanteeti amana namaatti hambitee akkana si godhe jechuudha. Duuba immoo yoo duute gartee eenyu qomatta? yaa beleeysa isumaan qomadda malee namaan qomadduun qaba. Duubaadha abbaan kee gartee har'a dhalatti sun haati teessillee ni tarbi raama taa'u. Lammiillee qabdu. Namni lammii qabu kanan ta'u lammiin ta'e warri keessatti dubbatu jirtu suni feetan ajjeesaa feetan dhiisaa jee nama kanatti si dhiisee akka lubbuun ta'e duutu maaliif si godha? Abbaa san irraa dhalatteeti. yaa ummaan tiyya duraan duute ani hin beekne wallaahi sarara. Yee awoo haasini eeggadhaa gaachuu. Duuba maan tana mee eenyu hodhaamsatti dhaammachuu barbaaddu gartee du'a ta'uu sini duuta. Gumaan namaa kuma dhibba sadii suutii kan taane ni beektaa miti. Gumaan namaa kuma diidame hangam guddattu gartee maallaqa suutiidhaa kuma diidame kuma kudhan. Akkasuma akkasii miti. Duuba maallaqa dila kana namni kun sirraa qabaa duuba deemta lubbuun si dabruu deemti. Akkam taate dubaree mee maal lubbuun isaatti maal himta yookiin warra keessisan maalitti dhaammattatti haasii bilbilachiisan. yaa lubbuun na kotteeti gartee. Hayyee. yoo abbaa kiyya taate yaa horiisa yaa lubbuu tiyya dhaqqabaa jechuudha. yoo immoo san didde yoo gartee san sin dhaqqabnu jaa. Hayyee. Halas duetiin jira gartee Oromoo guutuudha yaa gurbaa sannaa qabaa jira. Gurbaan kun eessi jira? Gurbaan kun eessi jira? Gurbaan riyaa akkana jira yaa horiyaa jira. Hogguu duraa kamii walii galtaniiti ati teessee horiitti kan nu dandeesse? yaa hogguu duraa yaa beleeja waateetuma yaa waliin dalagannaa yaa hoji'eetuma bakka yaa waliin sobame yaa waliin yaa Oromootiin hin sobame wallaa sobameetumaan kalaas yaa dalaguma gartee rakkuma dalagaa jechetti seenee. Maallee innis laa inni fuudhee kuteen qarshii meeqa? yaa kuma 300. Kuma 300 maallaqa suutii moo? yaa maallaqa guddaadha yaa beleeja maallaqa guddaadha yaa rabbii haaliqaaji. Yaaboo duuba waan silaa si gargaaruu taati miti ammoo horiin kun horii guddaadha waan amma waan ji'a meeqa duraati abbaan kun hangam takkasii obse? yaa beleeja duna obse rabbii haaliqaaji yaa beleeja lubbuun na duute yaa beleeja xiqqishu manarraa yaa beleeja laafise yaa rabbii yaa xiqqishu baatii meeqa waan baatii meeqa duraati maallaqa silaa itti kan itti abbaan si obse jira abbaan kun si obse moo irraa obsiif jennaan hanga horiin sun callaa'ee sirraa dabarsanitti. yaa baatii Akkuma viidiyoo irraa argitanitti gurbaan riyaala Suudii 300 nyaatame kan itti kenne riyaala sanna jalaa fudhatee badee jira ammaaf na ajjeesaa jiran jechuudhaan roorroo isarra gayaa jiru dubbataa jira. Riyaalli kun eessaa dhufe? Riyaalli Suudii 300 eessaa dhufe? Warroonni hattootaa fi gantoonni gaara keessatti galaniiti mallaqa Suudii yookaan mallaqa Yaman irraa fuudhanii ittiin nagadan. Miskiinni re'ee fi mazraa dalagatu warri oorruu fi hoolaa Arabaa tiksuudhaan jireenya isaa jijjiiruudhaaf jireenya maatii isaa jijjiiruudhaaf biyya keessatti rakkataa jiru hidhameeti hidhaa keessatti dararamaa jira. Warroonni karaa qaxxaamuraatiin hashiisha meeshaa waraanaatii fi akkasumas dhugaatii garagaraa wanta Suud Arabiyaa seenuu hin qabne daldalan mallaqa guddaa hangana gahu godhachuudhaan ilmaan Oromoo warreen kaawwan irratti qoosaati jiru. Kun hanga yoomitti ta'a? Oromoon bakka jirtu dammaquun dirqama keeti. Amma ijoolleen kunniin sooshaal miidiyaa irratti feesbuuk irratti bayaniiti waraabbii kana waraabu. Eenyumti isaanuu eenyuun akka ta'e hundi keessan ni beektan. Ijoolleen naannoo sanii ijoolleen ganda sanii wal beektan jechuudha. Osoo wal beeynu maaf wal dararra? Namni kamuu
nama irraa dhalate, maatii irraa dhalate, fira irraa dhalate, ollaa qaba. Warroonni kana walirratti daragan ammoo warruma waliiti. Yeroo magaalaa keessaa fuudhanii si baasan ijoollee Harargee yoo ta'an an Harargeedhaa sin miidhuu rakkoo irra sirraan hin ga'u jedhaniiti sobanii fuudhan. Ijoolleen Arsiis akkasuma an Arsiidhaa rakkoo sirraan hin ga'u. Walloonis akkasuma. Hundi kennaa yeroo jalqaba nama fuunee magaalarraa baanu fuula itti tolla. Erga bosona seensisanii meeshaa waraanaa isaanii fuudhuudhaan ijoollee sodaachisuudhaan wanta hin taane rakkoo hangana hin jedhamne walirraan gayaatti jiru. Ilmaan Oromoo diinni biyya keessatti nu dararaa jira, diinni nu rakkisee jira, hayyoonni keenya hidhamanii jiran, qabsoon keenya galma hin geenne, qabsoon keenya nurraa butamee jira jechuudhaan biyya keessa jiraachuu dadhabanii mana barnootaa yuunivarsiitii irraa baqatanii gara biyyoota garaagaraa biyyoota ollaatti baqachuudhaan lubbuu isaanii baraaruudhaaf biyyaa ba'u. Garuu hattootaa fi kashlabboonni bosona keessatti gaara keessatti galanii meeshaa waraanaa qabachuudhaan ilmaan Oromoo dararu. Araba ni dheessu, Oromoo ni dararu. Yeroo Tigree fi ummanni biraa ummanni Amaaraa itti garagalu ni dheessu. Ummata biraa dheessaatti saba ofii irratti duula akkanaa kana godhu. Mee ammas viidiyoo gabaabaa tokko isinii seensiseen deebi'a na faana tura. Oromoo teenya laala kun akkana jaamutaan kun Oromoodha innis namni kana godhee illeen Oromoodha. Nama akka horii fuudhee horii Arabaa fuudhaniiti jechuu Arabarraa namni tokko damaanaa ta'ee fuudhee horii san fuudheeti isa sana kanne. Anaatu raada maanaadha obboleessa kiyyaa humaa waliin goonu nuti Oromoodha. Nukkannaa jaanii dalagaadha feenaa jaanii abbaa dalagaa silaa nama abbaa dalagaa sanatti dhaqanii irraa fuudhan. Isa irraa fuudhan deemaniiti horii gurguratee riyaa seenee caffarutti jira. Obboleessaa kaasitti hafe kun ammoo as taa'eeti asii dararamu jira. Abbaan waan sanitti kannalleen obseetii fi baatii meeqa taa'ee obsee isaa baabee sodaadha nama fakkaatti jee ammatti lafaa ka'ee hin ajjeesini haala silaatti gartee itti haalatti silaa itti namarraa wanna godhanii jira jennee qabne isaa ammaan tana rasaa san irra dhaabbatu. Rasaa hin ajjeesee rasaa san irra dhaabbatu dhoorkine jechuudha. Hin ajjeesin jenneeni lubbuu akkatti hin baasin jenneeni. Waan akkasiiti yoonii fi gartee namni mucaa kana beektan sheerillee godhaadha bakka beekte isa kana inni kun boo biiti teessati. Egaa viidiyoo irratti akkuma argitan kana ijoolleen amma asirratti dararaan irra gayaa jiru kun ijoollee Harargeeti. Amma duras ijoollee Arsii bifuma kanaan dararaati turan. Walloodhas bifa saniin ijoollee dararaman miidiyaa kana irratti agarree jirra. Maaliif callifama? Ijoolleen kunniin yeroo garagaraatti wanta akkanaa kana dalaganiiti sana booda gara biyyaas galu. Gaafa gara biyyaas galan kabajumaan nagaumaan biyya keessa jiraatu. Ijoolleen kunniin warroonni dalagaa akkanaa dalagan kun hundi isaanii tokko tokkoon maqaan isaanii ni beekama. Biyya keessatti manneen ajaa'ibaa fooqii ijaarataniiti qabu. Kanaaf ammoo warri ijoollee kana beektan wal saaxiltanii akka isaanis gara biyyaatti deebi'anii jireenya nagaa hin jiraanne waliif gochuun dirqama. Walirratti duuluu osoo hin taane dhugaa ragaa jiru walii baanii akka namoonni sun seera jalatti argaman seerri akka isaan qoratu gochuun dirqama. An kan isin wajjin ture mootiidha. Viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan jedheen abdadha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota Oromoo warra keessattuu karaa Somaaleetiin Yaman qaxxaamuranii gara Suudii deemaniif barnoota ta'a jedheen yaada. Sheer gochuudhaan hunda bira akka ga'u godha. Horaa bulaa deebana. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Bye bye.